Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. YouTube irratti haala kamiin copyrightii namarratti erguu dandeenya? Nama video keenya nu jalaa maxxanfate irratti haala kamiin copyrightii irratti erguu dandeenya? Video kiyya irraanaa kaasi ka jedhu irratti ergina ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelii kanarra tuutanii all gochuu hin dagatina. Video maxxanfamu akka yeroo yeroodhaan isin dhaqqabuuf. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuu yaaletti Chrome irra seenneeti waan barreeffamni xixiqqaatuuf bilbila kiyya gajjalliseen isinitti agarsiisa. Sanaan booda tuqaa sadii tuqnee desktop saayitii godhachuun dirqama jechuudha. Namni viidiyoo namaatiin yeroo kana irra caalaan isaa kan inni YouTube hojjetaa jiru sanuu osoo editing godhin osoo irraa hin mummurin akka waan viidiyoo isaa taheetti viidiyoo namaa maxxanfata. Namoota akkasii sana haala kamiin dhaabsisuu dandeenya? Copyrightii irratti ergu. Haala kamiin copyrightii irratti ergina? YouTube Studio Google Chrome irraa seenna akkuma duraan irra seennee waliin ilaalaa jiru jechuudha. Namoonni gara biraa isin geessu irra qabdanii open new tab gochuudhaan gara YouTube Studio Chrome irraa deemtu. Copyright matching nama baay'eedhaaf hin baane YouTube video kiyya eenyu gadhiifateettanii irra deemaa ooluu hin barbaachisu. Copyright matching gad barsiiseen jira video darbe irratti. Mallattoon copyright kun ni jira. Mallattoo copyright kanarra tuqannee nama video keenya maxxanfate keessaa tokko archive irraa as deebiseen jira. Videoon kun amma fakkeenyaaf as ni jira. Video kiyya percentage 100 guutuu maxxanfate namni kun. Rightiin itti godhadha sanduuqa video duuba jiru kanatti. Right itti godhadheen haala kamiin akka copyright irratti erginu waliin ilaalla. Archive maal akka ta'e, removal request removal maal akka ta'e, channel contact channel maal akka ta'e waliin ilaallee ture video darbe irratti. Request removal dha kan nuti har'a fayyadamnu. Archive dhiisuudhaaf request removal fayyadamna. Video kiyya na kaasi video kiyya maxxanfatte waan jedhu YouTube ni beeka akka abbaa video ta'an. Kanaafuu request removal irra tuqnee haala kamiin akka nama sanarratti copyrightii erginu waliin ilaalla. Of eeggannoo guddaa barbaachisa. Seeraan guutuu barbaachisa. Yeroo copyrightii namarratti erginu sanuu keenya irratti malee yoo viidiyoon sun dhibbaaf dhibba keenya tahee malee erguu hin qabnu. Haala kanaan nuu bana. Yeroo inni haala kanaan nuu banu xiqqoo yeroo gadi dhufnu viidiyoon sun kam akka tahee asitti nutti agarsiisa. Viidiyoon sun duwwaadhaa haga daqiiqaa 7 sekondii 35 guutuun akka fudhatame nutti agarsiisa. Viidiyoo match nuun jedhee xiqqoo gadi deemna. Lakkoofsa lamarratti copyright owner nuun jedhee nuu fida. Affected party jedha ka jalqaba. Affected party irraa guutuu eegalla. Myself dhumarra taa'uu qaba. Eenyu akka miidhame yookaan immoo viidiyoon kiyya hatamee. Myselfin kiyyuma kan hatamee jechuudhaaf. Myself dhumarratti dhiifnee sanduuqa lammaffaatti gad dabarfannaa jechuudha. Sanduuqni lammaffaan name of copyright owner required nuun jedha. Maqaan nama abbaa copyrightii yookaan immoo abbaa viidiyoo ana yoo tahe maqaa kiyyan irratti barreeffadhaa jechuudha. Maqaa kiyya guutuu maqaa kiyyaaf maqaa abbaa hagaa kaakayyuuttis barreessu waa tokko rakkina hin qabu yookaan immoo maqaa YouTube barreessus waa tokko rakkina hin qabu. Erga maqaa barreeffadhee kahe phone number required lakkoofsa bilbilaa kiyyan sirriitti koodiidhaa wajjin irratti katabadha. Primary email required nuun jedha. Primary emailii ke YouTube keenya inni nu achinuuf ka. Secondary email irratti immoo emailii dhuma feekii bilbila irraa qabnu tokko irratti barreeffanna. Emailii biraa jechuudha. Amma sanduuqa harka bitaarra jiran xumurree jirra. Sanduuqa gara mirgaatti yeroo dabarfattan relationship to copyrighted content required jedha. Wanni sun suuraadha moo viidiyoodha moo sagaleedha moo maali? Viidiyoo jennee irratti barreessina. Relationship to copyrighted content bakka jedhutti video jennee irratti katabanna. Sanaan booda video jennee erga irratti katabannee booda sanduuqni gadaanu maali? Country required nuun jedha. Biyya select ka jedhu xiyya achirra jirurra tuqne biyya keenya biyya jirru irratti galfanna. Biyya guuttannaa jechuudha. Straight address gaafa moonii guuttattanu straight address magaalaa keessan yookaan immoo naannoo keessan irratti guuttu. City ittaana magaalaa keessan irratti guuttu. Lachuurrattuu waan straight hin qabneef nu magaalaa keessan yoo Arsii ta'e Arsii, Amboo taanaan Amboo, Jimma taanaan Jimma, Harar magaalaa taanaan Harar waan jedhu irratti guuttannaa jechuudha. Yeroo tokko tokkos biyya nuu filannee waan akkasii straight waan arge keessaa baasa City qofa godha jechuudha.
waan akka kaawuntii kana waan erge hin gaafatu maaliif fakkeenyaaf Itoophiyaan straight addressii hin qabdu waan ta'eef yoo nuti Itoophiyaa filanne gubbaatti keessaa baasa sanduuqa kaaniin jechuudha. Garuu yoo jiraate siitii irrattis magaalaa tokko barreessina wama naannoo keenya taate maqaa naannoo keenya siitii irrattis akkasuma kaawuntii faa hin qabnu nuti yookaan immoo magaaluma barreessina achi irrattis waa tokko rakkin qabu. Postal koodii post koodii immoo yoo naannoon keenya post koodii qabaate irratti barreessina yoo hin qabaanne duwwaa 4 barreessine irra tarraa jechuudha. Haala kanaan sanduuqa asii gubbaa jiran guuttannee irra dabarfanna. Post koodii naannoon keessan qabaannaan qabaate qabaachuu baannaan rakkina hin qabu. Amma asitti removal option yeroo tokko qofa kan nuti waan kana guuttannu sanaan booda nuun barbaachisu. Removal kana inni jalqaba studiidha send a 7-day notice dha. Torban tokko keessatti yoo sanduuqa kana filanne sanduuqa jalqaba yoo filanne torban tokko keessatti yoo namni kun viidiyoo kana hin kaafne copyright itti ta'uu jennee kan nuti arginu. Torban tokko carraa kenninaaf jechuudha. Copyright email irratti namaa dhufu sana viidiyoo addaatiin isinii dhufa. Yoo ka jalqabaa kana filanne torban tokko keessatti yoo kaasuu dhabe copyright claim itti ta'a yoo kaasuu dhabe strike haa ta'uu jedhee erguudha. Sanduuqa jalqabaa kana yoo filanne. Sanduuqa fuula dura isaa jiru kana yoo filanne garuu lakki copyright strike ammuma itti ta'uu carraa torbee tokko hin kennuuf jedhanii erguudha. Kanaafuu isa lammaffaa kana filachuurra isa jalqabaa osoo walii filannee bareeda yeroo namarratti erginu akka namni sun carraa qabaatu chaanaaliin isaas irratti hin cufamne dafee viidiyoocha akka inni balleeffatu sanduuqa isa jalqabaa osoo filannee bareedaadha yeroo namarratti erginu jechuudha. Tarii namni sun sirreeffatee chaanaalii isaa irratti subscribe guddaa qabaata dafnee irratti cufsiisuurra ka torbee tokko kenninaafi balleeffatee viidiyoo mataa ofii irratti dalagachuu isaatu mala. Kanaafuu ka torbee tokkoon osoo ergine bareedaadha. Sanduuqa gadaanu kanarratti kan copies jedhee qobaa jiru kanarratti select goonus dhiisnu rakkinan qabu garuu kana sadan irratti eeyyama legal agreement kanarratti sadanuu irrattu right godhanna dirqama. Sadanuu irrattu right godhanna jechuudha. Sanduuqa lakkoofsa 4 jala jiru kana hundarrattu. Sanaan booda dhuma irratti kan nuuf hafu signature required maqaa keenya guutuu irratti barreeffanna yookaan maqaa chaanaalii keenya rakkinan qabu yoo gubbaatti maqaa keenya sila duraan barreeffanne jalatti immoo maqaa YouTube keenya barreessinus homaan rakkinatti akka hin qabu. Erga haala kanaan guunneeffinne submit goona jechuudha. Submitiin kun gubbaarra jira guuttadhee xumureen jira waan jedhuun submit godhannaa jechuudha. Removaliin keenya 100% dhaqee hojiirra nuuf oola. Haala kanaan haala salphaa taheen al tokko seera kana guuttanna sanaan booda nama viidiyoo keenya maxxanse dhukkeerraa kaasuudha dhufneetuma submitii gochuudha. Inni nuuf guutee achi nuuf kaawwaa takka rakkina hin qabu. Yeroo tokko qofa ergina sanaan booda irratti ergina. Garuu erguun dura osoo koomentiidhaan nama sanaan viidiyoocha ni ergina waan ta'eef gara koomentiitiin kaasi viidiyoo kana yookaan copyrightiin sirratti ergaa waan jedhuun osoo akeekkachiifne sila baay'ee bareedaadha. Yoommoo ni ergina jenne kan torbee tokko yoo itti ergine baay'ee bareedan isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata akkasiin irraa barattan obboleeyyan viidiyoo namaa maxxansanis dhiiftanii kan ofii hojjettan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.